gaazexaa Bariisaa kan bara 1968 akka lakkoofsa Itoophiyaatti maxxaneerraa buli qeerroo buli ammalleedhaani fidala Amaariffaan barreeffame qubee Amaariffaan barreeffame garuu afaan Oromootiin an dubbisuu ishee badaan danda'u waan ta'eef buli qeerroo buli ammallee kan jedhu san naa dubbisame sanarraa kana. Tole siifan dubbisa. Nuti jaalannee miti ka qubee saabaatiin yeroo sana barreessine. Sanattiin dhufname walalichuma naa dubbisa. Walaloo sinifan dubbisa. Buli qeerroo buli mallee jedha. Gaafa calanqoo gabrummaan lollee qawween cunqursaa boruuf hin tolle bilisummaa fi lafa keenya deebisuu waan oollu jabaadhu warraaqii dubbiinis haa buluu jedha. Kun bara 1968 kan barreeffameerudha. Dhugaa bara 68 jechaan waan akka waggaa 44 tina fakkaata. Erga bara dhiyootii as keessumaa warraaqsa qabsoo Oromoo bifa haaraatiin kan sochoose qeerroo Oromooti. Qeerroo jedheesoof moggaaseera. Namoonni qeerroo gaafa jedhamu dhaaba amma uumame wayii godhanii yeroo dhiyootii as Itoophiyaa keessatti kan yaadan bara sanayyuu qeerroon ture. Maaliif buli qeerroo jedhame mata dureen kun maaliif filatame? Buli jechaan jiraadhu jecha mataan haa buluu haa jiraatu jechaadha. Maaliif qeerroon gaachana ummataati. Qeerroon tumsa ummataati. Qeerroon ummata Oromootiif gartee waan ummanni Oromoo irraa hir'ate sana lolee lubbuu ifa isaa warreegee karuma taateenuu nagaan ta'uu humnaan ta'uu boortaanis mirga Oromoo san kan ulfeessisu yookiin kabachiisu waan tureef jecha buli qeerroo buli mallee jenneen jechaan jiraadhuusi fuuldurallee jiraadhu ammallee jiraadhu jechaadha.